qaamina maammoo qaawwaa meeqa qaba? Qaamina maqaawwaa meeqa qaba? Gubes. Mela be. Dadda safruti. Eenyuun himma kun? Eenyuun? Garagal asgaragal ya kolole asgaragal. Ya kolole kullu rigita ya kolole sirbu jittita ya kolole sinara maru ya kolole sifana galu ya kolole siyade abu ya kolole baredu ambu ya kolole siyade ambu ya kolole magalle ambu ya kolole Arigattu ganyana arigattu ganyana arigattu mal dallante silarin qabdu goda bacho dakte kurupeni godanchini dakte kurupeni mena kadda nagante shurubeni kakari arash Amma li bontundala Waisamalele lano Waisamalele lano Amma li wardantala Waisamalele lano Waisamalele lano Durumbule Shaka durumbule Anyada ke wambule Yana Shaka yana Kowajimbi yabuna Bishanu mabuntuntala We ati wanjirani Jala tanta kuma buntuntala We kalbi wal irani Durumbule Bibi come to jaldu Dinnicha kochkochaltu kaddu Hello Ilamejo Oromoo kutu akkas jedhee mammaake waan dhufu hin beekanii saree kana akaayii barsiisaa jedhe jaarsi iddoo eebbaa oolaa nagaatti. Tokko dhufte ilaameejo Oromoo kootu akkas jedhee mammaake iddoo eebbaa oolaa. Ungadu kayo ni kamat. Ungad. Ungad atau ni kamat. Ungadu. Kanan jadi mari. Ungadu mana ti? Jadi ungadu. Hello waktola. Hello. Akami. Naguma. Esa jirta. Ambonjira. Biranu subiraira. Itnaken. Hello Biranu. Walumaa galatti jechuudha. Eessattiyyuu dhaladhu eessatti Shawaattis dhaladhu Baalee Wallaggattis dhaladhu Arsii Oromoo qofaa ta'e. Torebo Jaarsattiin kennu namarraa dhalcha tamaariittan kennaa namarraa galcha. Anjaarsattiin kennu namarraa galcha tamaariittan kennaa namarraa galcha tamaariittan kenna namarraa galcha Tamaariittan kenna namarraa galcha tamaariittan kenna. Haadhe mucaan tokkoon barumsaati jechuudha. Obboleettii kee siin fakkaattu obboleettii kee naa fixii nan fuudhaa naan jedhe. Maal fixaaf?
afaan ingiliffaatti muuzii jechuun maal jechuudha? Banana! Atakitti tolanime! Maloya masu malo, maloya masu. Ituma kenni ilaliya fasafasu. Maloya burte malo, maloya burte. Maluma kabda damma ko malinna tukte. Maloya burte malo, maloya burte. Maluma kabda yantalo malinna tukte tole. Ngatalama wigi, ngatalama. Mune dam nambaye nandabarama. Ega tole 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 tole. Abanga dise gadi kajele mata doko fanana sikajele wayo wayo ay no no qaama keenya keessa kan guddina namne me maal faadha kan guddina namne mata rifeensa jechuudha rifeensa hojjaan dhaabaa qeensa harkaa kanuma tole qaamni namaa immoo qaawwaa meeqa qaba? Qaamni namaa qaawwaa meeqa qaba? Qaawwaa sadii maal fa'a? Gogaa keenya qaawwaa jedhamne kunis gurra. Lamatti deeffadha. Funyaan kee qaawwaan qaawwaa qaba. Qaawwaa biraan qabdu ati kana malee. Qaawwaa maalidha? Funyaani gurraa gogaa itti itta. Naqaana dubbachisa. Waan nama qaanessuudha moo? Irra darbinaare. Irra darbinu. Oromiyaa jechuun immoo maal jechuudha? Oromiyaa jechuun biyya tole giyya galatoon. Hayyee dura jalqaba irratti baga nagaan nuuf dhuftan keessumaa keenya baga nagaa yaamicha keenya kabajjee nuuf taasisan jenna. Maali bootun maal onni qabdu tun? Sagalee waraabdii waan sagalee waraabdii. Sagalee waraabdii haa bishaan waraabdu waraabdu bishaan yaaboo bishaan eeruu tana jiru marga eeruu tana nurraa dhaabbatee waan obaasuun dhabnee. Mena kan ya butuh warab benda, mena sagal mau koforab di, ya bu selap syau warab di lah urmatan nanti leh, Sini sebagai negara nak uruskan sini jenna. Baga, saya kado baga duhne, na jati yang berbat duhne, wasifil len duhne. Duran sini mak akhisan rai egala mak akhisan enyulata. Mak akhia, lal abah bultum, amayere. Samila dachilal jani. Hai ababultum mi Ramadani ekasini ma tusinit dageme mesin. Ramadan ekasini. Ramadan khana khaysa ma tusinit dageme. Ramadan khana khaysa. Belan dagam. Tora sa aja khana fala belti gara khana khaysa. Medis. Bela male wanne bira wanne sinit dageme malini. Bela male mo. Debuga. Debula tora asrihan, wahum hum dat duguhan. So menu kuntu ko bela. Sana son tahin wanni sinit dagemi gammachu da fi khana ma sinit dagemi chuhiya. Akas injatu. Akas ji khadubbi adabasi. Wai cha jolen zama dubbi. La gammachu kamse da shaytanin nura ariyameji. Ulan jannata nu banamti. Ulan azaba nu chukhamti. Alhamdulillah maladwo. Mucha gafet kam naga fadati. Haye ga babultum mi Ramadan haliti dabarsu jirtan mal fakkaatare mi halli mantana. Amma dubo guyyan Qur'ana qara halkan tarawih dabbicha. Amma kun walal soomanne gasene durunin afurbuze Qur'ana. Insha Allah ta'ala khafi khana khaysati giddamnin bus. Insha Allah ji. إن شاء الله ما درجبت إن شاء الله مي حالة شباب ما أنت ناخنا مي أكمل لالت مي حالة سان رجران نراتي سان جوليتا إنه ما عندي خلال خلواني ديمو بيتا وان ديمو بيتا وانا كسيسا نيلان شباب ما أنت نا نم وانا جا فكاتا نقول عالت وقوسي يا داني مو غريساني خيسي قدرة ربي
gubbaan laaltu nama rabbii itti dhiyaattu nama zambiiti ilaal isaan kun. Isin akkamiin ilaaltan mee isaan kana? Isaan kana moo laal ijoollee tanaan innaa waa laal aara isaanii akkatti itti dhaabbadhee sa'a takka guutuu laala dubbii isaanii tana akkanumatti ilaala jetti baasee yoo naan taane morraan gara galaa'u bakkuma biraatiin ilaala. Laal ijoollee tana garaa kan dhugubdii bara tokko faan suma kana fakkaata lubbuun itti gadhiis naan jechuu jirti. Anaa miti lakki. Ijoolleen amma jirtu tun hundi mufside hundi jalloodha moo akkamii? Jalloo haa jettee baratu ni beektaa afaan kun akka dubbataa bara. Ijoollee shayxaana moo halkan wooma rabbii kana dhiisaniitu bakkuma biraa ni salaanna jaaniin manaa baan shamarran taatu dargaggeessa taatu. Ammoo wooma isaa naanneessan harkan baatiriin deemaa mireen osmaan dukkana tana keessa ciibsu balaa hunda harkaatiin deema. Dhuguma saniin maami maaliif hin dho'isaan maaliif hin dho'isu hin dho'isu duba rabbi haadha ceelchu tokko mucuma kiyya faadha sallaan aanuma galuu fi hiitana keessa hidha gaaseete ittumaan ciraa oola uummata kan dhago rabbi duudaa godhee bar shabaaba zamana kana guyyaa rabbii kana rafaa oolan azaana dhagaan subii quban qaban. Akkas jechuun haalli ijoollee zamana kanaa. Shayxaanni ilmaan dhiifate san shabaabuma keenya hojii jira shayxaanni. Ilmaa yoo itti qaraate bara harkuttuu cinattu ni gartee itti qaraate shayxaanni dirree bee hojii deemaa bara isaanii wajjin. Bismillah. Sanabni maal amantii xarfa deemaa jaa bara. Yaa ayyuhal laziina aamanu udkhuluu fi silmi kaafa yaa miyati quraanni rabbi. Maali duba yoo ilmiitii nuti bara itti qaqqaraanee bara qaqqabnee gurraan itti qaqqaraanee ijoolleen takka nu dhageessu. Amma ijoollee waan akka dalagaa badduu daddaliitu tanaati jiite si gartee jirti. Arkeetiin jira. Agartee jirta amma. Agarteetiin jira. Dhugaa rabbii gartee. Agare. Mee dhugaa rabbii ati gartee mi? Arkeetiin jira. Agartee mi ijoollee sun? Sirri maal jetta arkeetiin jira. Agartee mi ati sila? Waan jeebiin qabaa baruu si mudee. Arkee. Agartee? Anis arkee. Dhugaan sin jaaris arkeetiin jira. Tabii. Dhaamsi isin dhaamtaniif ni jira laata? Ijoollee tanaaf maaliif hin jiru? Maaliif hin jiru? Yeroo teessan hin gubinaadha. Yeroo teessan maalayaan irratti hin gubinaa yeroon tun ni deemti. Dubaan gaafa shabaabummaa san. Duba rabbiin Ghafuurur Rahiim. Ghafuurur Rahiim namaaf araarama. Abdiin buratina laa taqnatu min rahmatillaahi jira. Toobadhaa toobaa deebi'aa obboleeyyan muslimaa. Yaa shabaaba muslimaa shamarran muslimaa. Karaa rabbii irra dabarsaa ramadaana kan. Waniin dhaamuu irra deddeebi'ee yeroo teessan hin gubinaadha. Amma mucaa tokko jedha ganda keenya laal. Akkuma laga gabbuutetti maan isaanii afaan jira yoo laga san dheeyite. Galaana tokko fixee abu ganda san duraa dhiisi galaanni mi'a. Laal mucaa tokko jedha yeroo isaa osoo gubu yeroo isaa kana gubu. Hoomantaan yeroo gubu hoomantaan. Gaafa kaan yeroo gubatte isaa baalu gubattee akkasii yeroo isaa huccuu qabatte. Huccuunis gubatte. Mara qabate manni innis gubate sababa yeroon gubachuutiin gandi guutuun gubate. An garaan na gubate duuba.